mooticha shanan gibee isaanuma bulcha ahi 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 abbaa jifaar hangafa mooticha anaananaananiinanaanana ah 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 wai abbaa jifaar hangafa mooticha shanan gibee isaanuma bulcha sheer godhigaa jabaadhu wayyoo feesbuukii erga laayivii dhiisne kakanne har'a seennee jirra jechuudha. sheer god hiriyoota kee nama diidamaaf miisenjaraan abbaa jifaar hangafa mooticha shanan gibee isaanuma bulcha jajjabaadhu faffacaasi meerre ijoollee koomentiin keessadha akkas sabaa hal khayr hundi keessanuu hiriyoota keessanii faffacaasaa nama fidaa faffacaasaa har'a dubbiin baay'ee bitaanuu galtee jirti waan ta'eef nuti dhugaarra malee hin deemnu akkasi Dr. Abdusiin wanti nuti siyaasa keessaa paartii deeggaruu keessaa baanees akka arrabni keenya dhugaa malee hin deeggarreef har'a immoo taraan girrisootatti muddama jechuudha. Girrisootatu nu aarsanii feesbuukii kanarraa girrisoonni likkii galfamuu qabu waan ta'eef faffacaasaa girrisoota sammuu namaatiin deemanu warra diigamuun biyyaa jara gammachiisu akka waan paartiin tokko ittiin qof ittiin lolamuu wahitti biyyi guutuun yookiin lolamuun biyyi diigamuun ikonomii biyyaa irratti dhiibbaan qaqqabuun akka waan paartii tokko qofitti miidhuutti warra asirraa xulxul jedhanii Masriin yookiin Ijipti biyyattii Itoophiyaa loluu qabdi abbaayii akkana ta'uu qaba jedhanii as ta'anii ofii jaraatii biyya dimokiraasii qaburra ta'anii ummanni keenya hin dhugu hin nyaadhu hin dhugu jedhee waan qaburraa birrii isaa walitti qabee abbaayii waggaa meeqaaf har'a asiin gahe gaafa halolamu jedhanii afaan bananu agarra jechuudha. Girrisoota immoo kan ammoo yoonaatti waan akkasii wacaa jiru girrisoota qofitti. Kan biyya alaa jirus kan eessa jirus feesbuukii irratti akka waan ofii isaatiif achi dhaqee loluu danda'u ummata keenya gaafa siyaasa xiinxallu dhugaa jirturra dhaabbannee haa xiinxallu. Biyyi keenya lolamuu qabdi maal ta'uu qabdi jettanii warri wuxxifattan nuti isin dura dhaabbannaa jechuudha. Abbaayii kan paartii tokkooti miti. Kan ummata Itoophiyaati jechuudha. Kan Oromoodha, Tigreedha, Amaaloodha natu samiitti sin dhawe warra akkasii. Garuu abbaayii kan irratti hiree murteessuu qabu Itoophiyaadha malee yookiin Oromoo miti yookiin Amaaraa miti. Kan lolamu Amaaraadhaaf Masrii miti. Kan wal lolu Oromoodhaaf Masrii miti. Itoophiyaa. Nuti ammaas keessatti kan nuti himataa jirru Itoophiyaadha malee ani Oromoodha ani maaloo kan kee nutu samiitti dhaye waan ta'eef abbaayii kan ummata Itoophiyaa guutuuti. Warri asirratti abbaayii nun ilaallatu jettan akka keessanitti nan ilaallatu jedhaa dubbadhaa malee ummata Oromoo hin ilaallatu hin jedhina. Ummata Oromoo dhibbatti ilaallata. Abbaayii yookiin kan lolamuudhaaf kan lolli wanti kun akkana godhamee adeemsifamu jedhamee asirratti dhibbeen rukutamaa jiru paartii biltsiginnaa yookiin paartii badhaadhinaa qofittiidhaan wal loluuf hin kaane jechuudha. Warri sin amma abbiyyi akkana ta'u yookiin immoo abbaayii kan abbiyyi miti. Abbiyyi dhuunfaa isaatti wanti inni irraa argatu tokko hin jiru. Dhugaarra dhaabbadhaa. Dhugaadhaan deemaa. Ummanni Itoophiyaa hin nyaadhu godhee birrii isaa walitti qabatee har'a biyyattii kan keenya guutuu fayyada jechuudha. Wanti Itoophiyaa guutuu keessatti waa tokko fayyadu Oromoos ni fayyada. Dhiibbaan dhufu Oromoo irrattis hin dhufa malee qobaatti layya'anii Gondariin yookiin Amaaraa qofa rukutan jechuudha. Yoo lolli ka'e isaayyuu lolli hafi amma jaarsummaan dhufe alhamdulillah. Biyyi keenya nagaa ta'uu barbaanna nuti. Paartii kamuu deeggari biyya kan kee irratti waan hin taane hawwin. Nuti biyya keenya irratti nagaa barbaanna maatiin kan keenya nagaan jiraachuu barbaanna ofii biyya dimokiraasii qabu keessa teenyee akkana ta'uu qabdi abbaayii farrasuu qaba Gibxi nu'iif kuushi natu samiitti sidhe Gibxi kan kee an keessan jira laamma wanti siinti jettan jiru Itoophiyaa ummata biyya keenyaa nuu wayya ummata waa meeqa irraa argata biyya meeqa eessaa walitti haree dhufaa jira abbaayii yoo Itoophiyaadhaaf intinii godhame bu'aa qaba malee Masriin fudhatteedhaaf wanti bu'aa tokko Itoophiyaadhaaf buusu hin jiru. Dhugaa walitti mutaanaan abbaayii Itoophiyaadhaaf waan guddaadha. Otuu abbaayii wanti kun amma Itoophiyaa keessatti nu'iif murteeffamee jennaan Itoophiyaan irraa fayyadamtee biyyi keenya
waa hundaanuu yuduu dubbatti waggaa meeqa haftee ifaadhaan ummanni keenya korraazii qabatu kun waa meeqa irraa argachuu dandeessi misooma meeqa irraa argachuu dandeessi anniisa masrii wanti isiin akkanatti ciccitee lola waa meeqa keessa galuu jedhaattuuf sababa maaliiti bu'aa irraa argattu beektiif jechuudha kanaafuu qoosaan abbaayee maal ta'uu qaba akkana ta'uu qaba masriin loluu qabdi Itoophiyaan akka sheer godhi jaarjara keenya cal jettee girrisoota naa fidi girrisootni feesbuukii irraa amma nuti isinirraa adda bahuun keenya gahee jira wal gadhiisuun keenya gahe ergasii wanti isin dubbattan gidee tokko callisnee isin dhaggeeffanna wantin paartii kamirraa bilisa ta'eef akkanatti ofirraa firii ta'eetiin otuun dhugaa arguu jaamaa ta'eetan tokko duuka fiffiiguurraa hundarraayyuu addee badiin jirtutti dhukkeerraa kaasa jechuudha gaafa warri girrisootaa diddanii feesbuukii kanarraa akkana jettanii akka waan dhuunfaatti abbiyyiin qofittii keessaa adda baasee rukuttu yookiin immoo abbaayin kan abbiyyi qofa ta'ee gaafa akkas gootanii dubbattanu isin ajandaa keessan jijjiirradha ajandaa biyyaa irratti hin qoosina qoosaan akkasii hin barbaachisu jechuudha qoosaa abbaay hin qoosina jajjabaadhaa warri biyya kan keenya ni falmanna jettanii qabsoo itti jirtan nutis isin faana jirra jechuudha biyya keenyaaf yoo wanti gaariin tokko hojjetame numa harii fayyada malee amaaraa qobaatti wanti inni fayyadu hin jiru tigiree qobaatti wanti inni fayyadu hin jiru rakkoon tokko yoo Itoophiyaa keessatti uumames Itoophiyaadhuma guutuutu ittiin gaaga'amti malee mee amma lola keessaa maal argachuuf lola amma otuma ka'ameetuma haa ta'u Oromoon hin lolin sanuuyyuu Oromoon lolis hadhiisus gaaga'amni tokko ka'ee Itoophiyaa keessatti ta'ee qabeenya walumatti qabna malee wanti nuti qobaatti qoodannee qabnu wayii hin jiru nu umatuyyuu rakkachuu ta'a nurraa dhufee warra sanaaf gargaarsaan tinii ta'a amma isin lola kaasuudhaaf lolli ka'uun bareedduudha abbiyyi achirraa maala ta'u masriin nu'iif walitti kuushii Oromooniif masrii tokko akka waan qobaatti Oromoon qobaatti biyya of dandeesse yookiin biyya of dandeesse miti bar Oromoon Itoophiyaa keessaa saba tokkodha saba ammallee Oromoon malee biyya of dandeesse miti jechuudha sabaaf sablammoota 80 wayii jira Itoophiyaa keessa kanaafuyyuu saba tokkittii kanaan tinii gootanii akka waan qobaatti saba of danda'etti Itoophiyaanii fi intini Oromooniif masriin kuushii nuti jaraa wajjin waliin lollu maaloodha jechuu keessan dadhabina keessan jechuudha duraa baha hin dubbatinaa waan akkasii sinirraan bareedu diinummaan kana caala hin jiru biyyattii keenyaaf otuu yaaddanii eddee waa'ee siyaasaa lafa keessanii efee waa'ee biyyaa irratti tokko taatanii dalagdu ture kanatu nu baasa akka biyyattiitti waan biyyaaf barbaachisu waan biyyaaf ta'u irratti siyaasa ija siyaasaa qofittiidhaan fiiguu caalaa waan biyyattiidhaaf toltu irratti tokko taatanii siyaasaa wal dhabdanu karaa biraatiin kottaa malee waan biyya diiguu irratti isin faana dhaabbannee isin duukan iyyinu jechuudha akkasi malee nuti lola ajaa'ibaa gaggeessina jechuudha nuti warri masrii jirullee kanaafuyyuu nuti yoo lola ta'e haala xoolii gallee lola biyya keenya irratti አንደራደርም በሀገራችን አንደራደርም በሀገራችንና ባይን አንደራደርም እኛ በምንም ብትመጡ እጅ አታሰጡንም ደግሞ እንችላለን ጣሊያንን ያሸነፍን ጀግና ነን እኛ ባድመ ያሸነፍን ጀግና ነን እናሸንፋለን ለሀገራችን እንታገላለን እንሞታለን ደግሞ እኔ መስሪ ነው ያለሁት ገብቼ ለሀገሬ ይዋጋለሁ እንዴ ቀልዶነች እንዴ ሀገሬ ብየው ፊረት ቆሱም ብይዲገሙን አባይ ወጋሜ ቆመን ብሪ ሜቀ ወለት ጉሬ ሐራም ከነ ደረጃ ከነገ ሰበብ አብይን ጅበኑ ሰበብ አብይን ጅብተኑ ቆፍቲዳፍ አባይ ኦቱ ሐረጃው አንጎረ ጅራቴ ወንተ ከነ መስሪን ዱበቴ ወሪ ሐራ ዲገሙ ማሎ ደጀተንኩ ዋ ዱበቱ ዋ ወልትምና ጅባ አብይራ ቀበኑፍ አባይ ወልቀብሲሰኒ ውጥ የቹን ኩን በርባችሱ አብይን ጅቡ ዋብራ ብይዲገሙ ጃለቹ ዋብራ ኑቲ ብይዲገሙ በርባኑ ፓርቲን ከሙኒ ኩፋ ፓርቲ ዳፍ ብየ እንትኒ ምት ከወለላ ጅሩ መስሪ ዳፍ ብልጽግና ምት ከወለላ ጅሩ ከወሪ ግር ሶታ ጀቹዳ ፓርቲ ተኮ ደገሩ ቆፍቲን ሩኩተሙ ቀብዲ ኦሮሞ ዳፍ ወንትኒ ጎዱን ጅሩ ማሎዳ ደደደደ ጀተኒና ቀባ ነገዲሳ ጀተኑ ኩን isin dura dhaabbanna jechuudha nuti gaafas anne daraadaram biyya keenya irratti qoosaan jira jechuudha nuti biyya keenya irratti nutu samiitti si dhayo biyya fi kan maal nu intini gooti biyya keenya nuuf wayya Itoophiyaa biyya kan keenya እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያዊዎች ደግሞ ለሀገራቸው
عندنا السفاطة السفاطة يجيب المخناطة وانت كنا سفاطة أنا كنا بيجوا في رتق أوسنو ها إنها هجراتين أسحلفين عن ستم دمو أباين ويو إجرمال أبا متانا يجود كنافو أما لما فارت وانتن بريتشي إجولي ورا انتني كان انتني جدو الجنو كيسن باينا دي لما فارت إجولين بدأت إنا ديغرتانو أما الجنو كيسن بايه توكو نسي تولا أكنا ما غرا لما نرايون جريتي هدوني سندين كسيفات الجنو نسين قبدنو الجنو نسين جالة بياتيف قبدنو أما أكنا سندين كسيفات وغرسون نجالة بيا كان قمني نا أرغسيفتي تيچون بيجي غمو نسي غمچي سجنان أكنا ما توكوتي إجولين بدأت إنا بايه نما بوسيتو جالة بيا قبدنو قوسا إسن أقوم أني كيسان الرابية كيسان جالت تجو سياسة قفاف متي سياسة قفاف قلت فتان جرتن كنافو إجولين بدأت إنا أتوني سنين دين كثيفتين الجنو سن قبدنو أتو أرفمتنو أتو وامي كجرمتنو صداتكم ملي وان جتن الرا ديبيوت إيسو كيسانيف إسن ججبه سنة نوتي نما كتن نوك أبو كاسي بربان جو نما جال لبيا أبو لهاجر يما يدرادر جغنا يجغنا لجوش ناتشو بك أما لغا كيسان غافسين لغا دان بيا جالتنو غافسين بيا رتك أوسا هم بيكني akkasitti isin faana jirra jechuudha. Akkas nuti biyyi harka dhibba keessa bar baay'inaan uyyuu biyyattiin fayyaan Itoophiyaan amma halolamtu jedhamtu bar Oromoodhaam Itoophiuma jechuun Oromoodha bar. Hannuurri tu'oonis Itoophiyaa Oromoo waan taateef wanti isin Itoophiyaan halolamtu jettanu mee Itoophiyaa Oromoon eessa geessuuf Itoophiyaa keessaa baastanii Oromoo yookiin akka intinii goo itti gaafa ilaaltanu eessa nu geessuu barbaaddan. nuti bar saba guddaadha Itoophiyaan numti harka keenya jala jirti saboonni xixiqqoon nutti dammaramaniiti Itoophiyaa ta'an malee Itoophiyoomti lolamtu kun abbaayumti jedhamtu kun saba Oromoo fayyada isin hin beektanu mal naannoo inni itti argamu qofitti qofa laalina dhugaa walitti himna sabni xixiqqaan nutti dammaramte Itoophiyaa jedhamte malee dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyoomti kan jedhamtu sun maqaa siyoo jibbitan jijjiirradhaa malee Itoophiuma jechuun Oromoodha. Oromoon baay'inaan ummata miliyoona 110 keessaa ummata miliyoona 70. Jarri kaan xixiqqaan ummata miliyoona xixiqqoodha. Nu'uma Itoophiyaa maqaa hin jibbinaa. Amma Dubaayin keessa, Suudii keessa, Kaayiroo. From when Itoophiyaa eessa biyyi kan kee Itoophiyaa jette malee I'm from Oromiyaa jettu. Dhugaa walitti himna. Dhugaa walitti himna. Akkas. Kanaafuu jaalalli ijoolleen badhaadhina yookiin yeroo kanatti nuti jaalala biyya dabarsinee hin kenninu jechuudhaan abbiyyi faana dhaabbattan nuti isin faana dhaabbanna ifee kanatti an paartii kamirraa bilisa ta'us ejjennoon ijoollee warri abbiyyi wajjiniin biyya keenya dabarsinee hin kenninu abbaa saba Itoophiyaa fayyada malee wanti inni qobaatti Amaaraaf godhu hin jiru wanti inni jedhu yoo diigames diigamsi Itoophiyaa muluun numa harii gaagaa malee qobaatti wanti inni keessaa layya'ee dhaqee saba inni rukutu hin jiru jettanii kaataniif baay'ee tokko isin dinqisiifadha qabsoon kana booda nuti efeesin dhugaa deeggartanitti isin faana dhaabbanna gaafa girrisoonni waan hin jirreen gabbaahanii abbiyyi maal jedhanii mita'u wagas jedhanii as ashqabaacin feesbuukii irraa wacanu dutti dura dhaabbanna jechuudha girrisoonni jaalala biyyaa jechuun kanaa miti yoo aangoo isinitti kennamu amma akkamitti biyya bulchuuf teessu isin abbaay naannoo Amaaraatti argama harukutamu jettanii gaafa callistanu Itoophiyaa isa kan bulchuudhaaf iyyuu biyya bulchina jettanii wuxxifattu amma warri girrisoota dhugaa walitti himna jaalala biyyaa jechuun Itoophiyaa guutuu jaallachuu saba hunda ija tokkoon laalu rakkoon biyya tokko irra ga'u akka Itoophiyaa guutuu irratti ga'etti laalu sanaan ala wanti naqabaa nagadhiisaa jedhanii biyya jaallannaa agar waddaadannat jedha keessaa immoo an yeroo akkanaa keessan jiru ani harka keessaa fudhatanu isa kam Oromummaa isa kami yaa jara keenya maqaa Itoophiyaa jedhu yoo jibbitan maqaa biraatti jijjiirradhaa malee Itoophiuma jechuun fayyumti Itoophiyaa jedhamtu Oromiyaa hatu annuura tu'oodha keessaa nuti saba guddaadha hin baqatinaa dubbattof hin harkasinaa an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo tokko maaliin yaada beeytu gaafa ummanni kan keenya kun rakkina kana keessa taa'e ummata qaniitti gizee sadii nyaachuudhaaf yaadda'u kana keessa taa'e waa'ee afaanii waa'ee maalii waa'ee aadaatiif wal falmu akka biyya Arabaa kanatti afaan isaa tokko gochuu ture isin andi qoonqaa andi maalii kana balaaleffattu miti an otuu waan tun ta'e amma deeggaruudhaaf qophii xumureen jira amma abbiyyi wantin keessaa naasobsiisu biyyattii keenya afaan qobaatti amaareffas miti ummanni irratti wal fixa amaareffi ta'e andi qoonqaadhaan hin ta'u
ኦሮሜፈስ ዮተ ኑታናን እንታ አፋን ቶክቲ ኦቱ ወሊፍ ገሌ አላባ ቶክቲ አላባ ዮኪን ልሙጢ ሰካን አባው ዮኪን ሰካን ምኒልክ ኦቱንታን ቆባቲ ዋሰብነ ረት ወሊ ገሌ አንድ ባንዲራ አንድ ቆንቃ አንድ ሃይማኖት ቆፍቲን እንጅሩ ማሊፍ እሲ ቆፍቲ ከሳም ብፍኔ ነምኒ አባን በርባዲ አማንቲ ረት ዋን በርባዲ ወደቴ ብይኬኛ ወልቆቆዱ ኦሮሞ አማራ ማሎ ሰበሰከሰቱ የቹን ኢሴ ጉደቴ ቃታ እንትን ይጀት አንካነረት የጆቹ ቀምነን ጀዳን ብይኬኛ ረኪና ኡመተ ቀኒቲ ሰድኛን ኡመታው ቱ ቀኒቲ ሰድኛቴ እንገነ መቁርሲኛቴ ሚሳ ማልኛ ዳሰቡቱ አፋን ከንኮ አዳ ከንኮ የት ቶኮ ታኢቲ ወልጅቡ ዲሲቲ አፋን ከንኬትስ ቶኮ ዱበዱ ባንዲራ ቶኮ ቀበዱ ብየ ቶኮ ከሰ ጅርታ ሰብኒ ሰደተሚ ሰደት ዮ አፋን ኮና ፈካ በጀሙ አንስ ባንዲራ ኮን ቀበደበ ወጋሚ ሊሆና ዳረኪና ጀራን ባኑ ወንቲ ብየ በቃ ከሰት ነው ሙይዳ ጅሩ ሰበበ ከን እኔ አን ወንታ ከነ ነንደገራን አቱ ብየቲን ከኛ አፋን ቶኮ ዱበቹ ረቲ ወሊ ገልቴ አከጨራ አፋን ኦሮሞ አፋን ፌደራላቴ ሁንዲኑ ረቲ ወሊ ገሌ ዮም ሆንቶን አፋን ቢራ ፊነ ኢትዮጵያ ከተገልጭና አረብ ፈጀመረ ስላስ አማሪፍ ዮ ሀተኡ አንድ ቆንቃ አንድ ሃይማኖ እንትን አንድ ባንዲራ እንጀራንኩን ዮተ ላ ኑቲት ዱምኒ ሀረገኛን ኩን እንተው ጀራማ ዋንተ አፋን ቢራ ፊደኒ ቶኮ ገደኒ ሁንደሲ ብየቲ ከኛ ረኪና ከሳ ባሱ ተታፈቹ አነ የሮ ቶኮ ቶኮ አብይ ልክ ጅራን ጀራን ማሊፍ ልክ ጅራ ዮ ጀተን አብይ ካን እንት እንደ ማጅሩ ረኪና ኑራ በለሱ ደማለ ዋሂ አዳ ከቲ ዋሂ ማሎ ዴብሱ ትንጅሩ ረኪና ከነ ወጋ ኩደነዳ ኡመኒ ከኛ ዲያስፖራን ብይ አዳት ፈፈጫኒ ጅራኑ hindeemanu jedhe dubbate dubbii tokko inni rakkina nurraa balleessuutti jira malee akka kan koot qabsoo isin asabboonummaa nu jalaa balleesse afaan keenya akkana ta'e maaloodha biyyi kana boodaayyuu jaallatanii jibbitanii biyyattiin keenya afaan tokko dubbatti afaan tokko dubbachuu qabdi walii galtee rakkina jalaa bahuudhaaf kanaan achi waggaa dhibbanadha ammas gabrummaa afaaniif lolla maalootu nu qeerroo keenya lafarraa xaragaa jirra waan ta'eef afaan tokko ta'a kana booda Itoophiyaa keessa biyya arabaa ilaalaa biyya waa meeqan qabne ilaala akkas afjala deemtanii warri dhugaa jirtu fudhatan biyyatti arabaa ilaalame biyya arabaa arabiffa dubbatu afaan barbaade na qabatu kan jarritti walii galanu afaan tokko arabiffa alaabaan jaraa tokkicha hundi siyyuu mataattiin paartii maaloo jette ummata wal ficcisiisuu dhiisi alaabaa tokko jala hiriiri biyya Itoophiyaa jedhamtu maqaa yoo irraa jijjiirradhuuti biyyattii keenya rakkina jalaa baasuudhaaf taabbadhu kana qabsoon nuti itti jirru kana booda ani akka nama tokkotti afaan tokko ta'uun Itoophiyaa keessatti biyyattii hin fayyada malee dhiibbaan tokko wanti inni irraan fidu hin jiru tokkitti wanti inni fidu hin jiru biyya keenya guddisa ummanni afaan kan koo dubbatamu afaan kan koo dubbatamu aadaan kan koo gadi bu'e kan beluu gadi ka'e maaloo injiru amma masrii kana keessa arabiffa dubbatta tikkallama arabi baqa arabiffa dubbatta afaan kan kee tokkicha qabsoon kan kee rakkina ofirraa deebisuudha malee aadaan kan koo maaloo kan koo alaabaa kan koo wixi ummata misaa nyaatee irbaataa fassabutu waa'ee afaanii waa'ee aadaa wixxifata dhugaatti isinitti himna kana booda qabsoon nuti abiyyiin jabaadhuti biyya keenya keessatti afaan tokko godhi ባንዲራንስ ቶኮ ኦሮሞን ባንዲራ ኮ እንኩን ትግራይ ባንዲራ ኮ አማራን ማሎ ከንከ በዴ ባንዲራ ቶኮ ጀለ ሂሪርታ ከኢትዮጵያ መቃዮ ስራ ጅጅረመለ ዮሞን ድየት ኢትዮጵያ ጀቴት ይዋመምታ ኢትዮጵያ ዋ ቆባቲ አማራ ዳፍ ከነምተን ጅርቱ ኦሮሞንስ ኢትዮጵያ ትግሬንስ ኢትዮጵያ ሁንዲኬቱ ኢትዮጵያ ዳ መቃንሱ ወንተኒ ዋሲ ጎደ ሂንጅሩ ዱጋ ጅርቱ ወልትም መቃንምት ኢትዮጵያ ጀረምቱ ወንተ ሲዝ ጎተን ጅሩ ወንተ አትፉቴ ኦፍራ dadhabina oromooti kan gabrummaa jala waggaa meeqa nu hambiseeyyuu ofirraa fuuneetiyyuu namaa kennina maqaa Itoophiyaa nuti Itoophiyaadha baratu akka baay'ina keenyaati waa meeqaan intini jennu otuu akka baay'ina keetiin nyaati waa hundaan Itoophiyaa kana nuti gootummaa oromoo lola adwaa irratti maal irratti jedhe ofirraa dhiibneetiyyuu nuti waa tokko keessaa gahee hin qabnu jennee waggaa meeqa gootummaa ummata keenya achirratti dhumanii sana otuun kabajinarra geenye reef of barreetiyyuu achirratti illee kabajuu jammareera kanaafan ummanni oromoo gabrummaa sammuu jala jirra dhugaa dubbachuudhaaf አንድ ቆንቃ አንድ ባንዲራ ትሆናለች ኢትዮጵያ ቀብሶን ከኛ ከነ አንድ ቆንቃ አንድ ባንዲራ መሆን አለበት ከደህንነት ለመውጣት እኛ እስከመች ነው እኔ ቆንቃ እንደዚህ ሆነ የኔ ባንዲራ መሆን አለበት እኛ ከደህንነት ጋር ነው ጥላቻ ሎልከኛ ከነ ቦደ ረኪና ወጅኒን ካሁን በኋላ ጥላቻችን ከሽግር ጋር መሆን አለበት
ፖለቲካ ትታችሁ ከሽግግር ጋር ተጋፈጡ። ኢትዮጵያ አንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራ ብትሆን ኑሮ እንደዚህ የሚያጣለን ነገር የለም። ኢትዮጵያ ናት። awal waanuma andidu yusabni saddeetami way alaabama taatti afaan kan ko jennaan yoo rakkina jala bawtaaf ilmaan keenya gabrummaa jalaan baatu yoo maqaa isa amantii jettu kan amaariffis hin ta'u oromifis hin ta'u afaan biraatiin Itoophiyaan afaan tokkoon buluu qabdi akka biyya arabaa kanatti afaan tokko yoo taate walii galtee jiraatta afaan kan ko jettu rakkina jala tawaaggaudhaaf guxxifatta jechuudha rakkina jala isin baasuudhaaf afaan keessan tokko gochuu qabna aadaa kan kee nutu samiitti dhawe aadaa maaloo kan kee dhiisi dhugaa sitti himna aadaa wanti disii godhan jiru yoo nyaattee bulte aadaa kan keetiyyat ummata karaarra godaanaa tadaadaarii ta'e bulu waa'ee aadaatti nidha Itoophiyaa keessa ifaan faraqaa dhabar yoo diinqaa ife golgeedha dhaamee otuu jedhuutu ati waa'ee sabboonummaa kan koo anas kana booda sabboonummaan ummata Itoophiyaa sabboonummaa maaloo didididi Facebook irraa iyyuu dhiisaati kara misoomaa deebi'a ummata keenya rakkina jalaa baafna abbi waggaa kudhan biyyatti haa bulchu anitti kenneera amma booda abbiyin erguma akkana isin jibbaasaa keessoodhaa qabaatanii yeroo kanatti lolli irratti banamuun tinennaan lolamuu qaba jettanii abbiyyi waggaa kudhan bulcha waggaa kudhan hinumatti fufa kalas abshir filannoo yeroo lamaanuma darba hin dabarsina maaliif ilaallee waggaa kana darbee ka'e waggaa shan yoo bulche mee akkam ta'a laata jennee yoo ta'uu dide hin buusa yoo dide amma waggaa shan daballaaf bulchuu qaba jechuudha akkas dhugaa jirtu dubbachuun firooman kutu amma teenyetiin gisin gooneerra duulli keessan abbiyyi irratti jechuudha amma mee otuu dhuguma duulli keessan abbiyyi irratti hin taane jibbaan keessan abbiyyi irratti hin taane hundi keessanuu maaliifiyyuu abbaayii haalolamu abbiyyiin achirraa qoleedha lafa guuti otuu akka Itoophiyaa jaalala biyyaa qabaatanii isin yeroo kanatti akka waan abbaayii kan abbiyyi qofa ta'e irratti abbiyyi irratti hin duultanu jechuudha lakkaa jibbaan keessan abbiyyi waan ta'eef waggaan kudhan dabalameefii jira menem imbis jechuun hin jiru hin bulta yoo barbaachisaa ta'e afaan tokko goona yoo barbaachisaa ta'e baandiraanis tokko ta'a jechuudha inniti sabboonummaa itti otuu nyaatteen bulin ummata karaarra bulu ummata waa tokko intiniin jenne sabboonummaa maaloo minaamin jettee waa hiqaantiniitiin ummata ficcisiisanu dhaabbachuu qaba akkas dhugaan jirtu kana sheer godhe an dhugaa jirturra amma dhugaa jirturra deemna ummanni keenya afaansaa an gaafan tingi godhu ummanni kun maaliif guddate biyya arabaa kun maaliif akkanatti biyya cinqii hin qabne jireenya isaatiif qofa tattaafatu waa'ee qabsoo xaaxaa hin qabne jireenya akkamii jiraataa jiru jedhee gaafa tingi godhu lakka afaan jarri irratti wal fixanu hin jiru baandiraan jarri irratti wal fixanu hin jiru biyyattiin tokkicha keenya baandiraa saddeetamii wayisiichi mataatti hundinuu gabbahee dimokiraasii dhennaan baandiraa koo ta'uu qaba afaan koo ta'uu qaba inni maaloo siichi dhufee jedha waggaa 150 ilmaan keenya gabrummaa jala turuu hin qabdu waan ta'eef dhugaa jirtu dubbanna kana booda Itoophiyaa keessa አንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ከሽግግር እንድትወጣ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ረኪነ ከሳ በሁዮ በርባደን ብየቲን ከኛ አፋን ተኮ ዱበቹ ቀብዲ አፋን ተኮ ሁንዲ ከንኬቱ ሂምበርታ ዋ እንኩን ቤኩ እንኩን ሂምበርታ ዮኪን ኦሮሚ ፈታ እረት ወሊ ገለ ሙርቴሲና ከነ ቦድ ብየቲን ከኛ ከነ ቦደ ዮኪን አፋን ኦሮሞ ቆፍቲ ዱበተቹ እንዲ ኢትዮጵያ ሰባብ ለሞኒ ሰደተሚ ወይ ከነ hintaw alaabaan tokkitti irratti walii galee yoo barbaanne jaalalli jiraannaan kaartooni shuraab nabdussee kun alaabaa ta'e ittiin buluu dandeessa waa bu'aan qabu alaabaa kaartoonii ciccimtiriidha alaabaa rakkina keessaa bahu tattaafadhu ummanni kunoo ilmaan keenya meeqatu Dubaayin keessatti dhumaa jirti Suudii keessa rakkinaa miti kan biyyaa nu yaase malee qabsoo isa kam ofii nyaattee otu biyya guddatte taatee waa'ee siyaasaatiif hin direettee dhugaan jirtu kana walitti himna dhugaa jirtu haa dubbannu biyyattiin keenya afaan tokko ta'uu qabdi baandiraan sii tokko ta'uu qaba baandiraa irratti walii galee waraqatuma muuxii adii tokko iyyuu kan akka Itoophiyaadha jennee maxxansine wanti wal lolchiisu hin jiru kan abaa'oo ta'uu qaba kan minilik ta'uu qaba kan maali rakkina jalaa bahu tattaafadhu waa'ee alaabaa waa'ee maali dhiisii ilmaan kee karaarra bubbulaa jira siichi biyyi addeen siin itti deemaatu hin beekamu waan ta'eef rakkina jalaa bahu tattaafadhu siyaasa dhiisiiti dhugaa jirtu walitti himna Itoophiyaa ለዘላለም ትኖራለች መቃ እራጅ ጅረነ ማለ በየኬኛ በዩማ ኬኛ እቹ እንብርታችን ናት በየኬኛ እንቆስ ነው እቹ yoodhayn loluumiti daara ta'ute biyyatti fayyaa daaraataati malee wanti gadi baani ammaan ummanni girrisaa akka biyyan jaallanne yookiin jaalala Itoophiyummaa yookiin jaalala biyyan qabne barree jirra
siyaasa qofa oofachuu keessanitti jirtu. Qajeelaa siyaasni akkanaa isin hin baasu. Jaalalli yeroo tokko intiniidhaan biyya jaallanna biyya maal taana biyya waan jedhaatiyyuu ummanni keenya nyaadhu nu godhee waggaa meeqa abbaayin rakkina keessaa nu baasa jechuudhaan bira dhaabbatee abbaay 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 nenenene dera itti geeraree hasiin rakkina keessaa bahuudhaaf tattaafataara ummanni keenya. Aboo akkas wayya dhugaa dubbachuudhaaf. Akkas biyyattiin keenya alaabaan sii tokko ta'uu qaba. Nutu salee qabsoo kana booda. Ummanni keenya warri paartii badhaadhinaa deeggartanu qabsoo keessanitti fufaa karaa sirrii jirtu amma isin argeeraan. Wanti isinitti duula maaruufis jaalala isin biyyattiidhaaf qabdanu arganiitiyyuu isinitti duulaaru. Jabaadhaa. Tokkoon sii wuxxifattee jennaan likkii galchuu qabna kana booda. Likki anamma kana booda ejjennoon abbi ummattii Itoophiyaa rakkina keessaa waggaa 10 kana diyaaspooraan biyya eessaatti rakkatee jiru kun rakkinaa wajjin wal loluu qabna malee qabsoodhaan afaan Oromoo maal ta'e afaan maali jechaan ummata ficciisan otuu hafee biyyi keenya waggaa 10 keessa Ameerikaa taati. Abiyyi Ahmad jabaad waggaa 10 sii daballee jirra aangoo akkas girrisoonni samiitti of dhayi malee kana boodaati jaalalati ummata Itoophiyaatiif hin qabne si barree jirra waan ta'eef jaalalli nuti qabnu biyya keenyaaf afaan tokko goona yoo barbaanne baandiraa tokko goona nutu samiitti sii dhawe isatti qabsoodha maaloodha alaabaa koo ta'u qaba dhiiga maal sii godha alaabaa dhaqee amma sii fannifame haa ta'u alaabaa itti dhiigne itti fannifamne jettu kan yoo saqee sii fannifame nyaata sii ta'uu danda'a biyya kee intinii sii gochuu danda'a ilmaan kan kee waan nyaattee bultu dhabdee godaanaa tadaadaarii taate karaarra bultu karaarraa sii kaasuu danda'a ummata waan intinii jedhu dhabee korraazii bobeeffataa bulu sana mabraatii ta'uu fi danda'a ati alaabaanati maal naafa ta'u afaan kan koo afaan maaliyaa ta'u jettu kun miqibliyoon illee achilim nuti qabsoon keenya amma kana booda rakkinaa wajjin ta'uu qaba rakkinaa abaandiraa rakkina maaloo jechuu dhiisa akkasi nuti duraan dogongorree qabsoo sabboonummaan akkana diqilishii miqirishii reeftiingi goona jechuudha yeroon taa'e biyya arabaa kana laalu afaan akkamii dubbatu jarri kun afaan arabaa yoo ta'e afaan tokkicha dubbatti arabaan jara tokkicha wanti jarra alaabaa irratti wal loluu jiru kanatti iyyuu rakkina wayii takkaan himattu kunoo ilmaan jaraa fataa itti keenyatti baqatee keessa jiraata jechuudha suudaaniin keessatti ummata Itoophiyaa meeqatti baqatee jiraataa jira boo ummatuma kana sababa walii galtee afaan jaraatiin takkaan waliin loluu qabsoon jara rakkina qofitti irratti jechuudha akkas afaan tokko ta'a Itoophiyaa keessa andi qonqaa mahoon allebat aheed kan irratti jabaannee hojjechuu qabna Itoophiyaan akkasiin tokko taatu yoo barbaadan afaaniin akka inni addan taane baandiraadhaan akka inni addan baane sabboonummaa maaloo mallattoo tokkoon jiraachuu qaba jechuudha mallattoo tokko walii galee jaalalaan walii galee biyya ofii irratti isa ta'u maaloo afaan tokko dubbachuu qaba baandiraa tokko jala hiriiruu qaba inni kun itti maal ta'e inni kun itti isa kam fudhannee isa kam dhiibna nu maraachitani bara isa kam jala hiriirra akkas biyyi keenya kana booda baandiraa tokko akkasiin taatu taa'etan tiingi godha jechuudha baandiraa tokko jala hiriirta tokkoon kee walii galtee Amaaraanis Tigreenis Gambeellaan kan kee sabni hundi kan inni irratti walii galu alaabaa tokko itti dhaabbachuu qaba malee alaabaa 83 dhaabbachuun qabu Itoophiyaa keessa akkas afaanis sabni hundinuu dhufee eddeentiniitti wit jedhotuun taane hundinuu kan inni baratee ittiin biyyattii rakkina jalaa baasu irratti walii galu afaan tokko itti ta'a afaan 83 dhufee paarlaamaa seenuu hin danda'u afaan tokko irratti walii gallee murteessina otuunni sitta dhaa'u liqimsa ta'e tiwuxaalle mawaaxaalle bi kana booda qabsoon keenya afaan tokko ta'a baandiraan tokkitti hundi kan keeyyuu waa himaali dhiiftee rakkina jalaa bahuudhaaf tattaafachuudha qabsoon kan kee ka shiggirgaar maxxalaa taallebi rakkinaa wajjin wallolii kana booda qabsoo dhiisi maatii kee waan intin jedhe sangaa qindii tokkitti dhabee taa'ee harka namaa eeggatee yakkutoo fuudhee qotu akkamittiin jalaa baasa kan akkasii jala jedhe rakkinni Itoophiyaa baay'eedha waa'ee afaaniitiif waggaa baay'ee lolle waggaa 550 ummanni kan inni dhaqee maal jedhee baadimmee irratti ummatiin kuma meeqaan lakkaa'amu dhume maali bu'aansa yallam otuu gaafas jaalalaa wajjin jiraatee rakkina jalaa bahuudhaaf suutaan intin jedhee jiraatee irra ta'e har'a wanti ummanni Itoophiyaa gaazii dhabdee korraaziidhaan nyaata dhabdee karaarra bultuuf hin jiru jechuudha nuti dhugaarra dhaabbanne jechuudha akkas ansilaa paartii hunda wanti dhiisee ilaalaa jiruuf mee isa kamtuyyuu biyyaaf jaalala qaba kan jedhuufan
kakadheen ture siyaasuma kana nan dhiisa tarii meemee wajarri kaafaa kun takka hawacanu sirrii jiru laata yookiin jarri girrisaa kun warri bilxiginnaa hoo jedheeti ilaalaa ture amma gaafa laalu waa'ee Abbaayyaa kana irratti ijatti na dhuftan jechuudha Abbaayyaa rukutamuu qaba diigamuu qaba maalo yaa jara keenya tiingi godhaa isin nama barate biyya bilisoomte teessanii nan ilaallatu hin jedhina akkas Abiyyi qabsoonate irra jirtu amma nuuf galaa dhufeera dhuguma gaafa nama intini jedhee namaa fi kataa deema jechuudha qabsoon Abiyyi irra jiru biyyattii keenya rakkina jalaa baasuutti jira malee waa'ee sabboonummaa kee nutu samiitti dhabe kana booda waa'ee afa intini keetii nutu samiitti dhabe biddeena siin ta'u biyyattii rakkina keessaa baasuudhaaf hin ta'u inni hin nyaadhu nu gade ummata wayyaaneen kaazinaa duwwaatti kennite biyyarra deemee kadhatee fidee jennaan ati har'a galata isaa dhabdee arrabsitu kadhataa jettee biyyattii keenya rakkina irraa baasuuf malee ofii baankiitti qophaa galfataan jiru nuti ummanni keenya rakkina keessa akka bahu isa faana hiriirree qabsoon keenya Abiyyi wajjin fuuldurri keenya ifaadha kana booda akkas jaallattee jibbite jabaadhaa ijoolleen badhaadhinaa girrisoonni biyyan jaallattu amma hubannee jirra girrisoonni jaalala biyyaan qabdu amma naaf galte hin taane isin sobdanii biyya diiguuf Abbaayyi rukutamuu qaba Abiyyi masriin isin rukuttu jettu isin nuti yoo asii gallee jennu jaalala biyya keenyaaf qabnu gallee lolle jechuudha gallee lolle jechuudha kanaafuyyuu ijoolleen badhaadhinaa jabaadhaa sirrii jirtu amma jaalala biyyaaf qabdan argisiiftanii jirtu waan ta'eef nuti gaafa isin dhugaarra deemtan dhugaa keessan hin dhoksinu aboo barri na hingaa deemee sittiin banaa qoy fixee waa tokko hin jiru deemi natu samiitti si dhawe Osi bang kan acin dari Jepun dan bisa harga budak ni ada mantan. Anak ganjil baru. Oh. Mina ini tu doa lech baru juga lech. Batam yang bigar malah tu share god itu bin tu bar. Kenapa sih asal di sini? Gafat ugar gitu ugar ini. Mulan. Siasa amma boda me ijoolleen amma komentii jala namni dhibbishanaaf way afaan Itoophiyaa tokko ta'uun Itoophiyaa miidhamoo hin fayyada jettu mee akka nama tokkotti yaada keessan hin dubbisame komentii alaabaan Itoophiyaa keessa jiru sabaaf salmoon 83 irratti walii galee alaabaa tokkotti walii jaalalaan qabatee rakkina jalaa bahuudhaaf tattaafate maal meemee kun ummata Itoophiyaa hin miidhamoo hin fayyada akka nama tokkotti meemeenaaf barreessaa komentii jala ijoollee warri dhugaa barbaaddu warri girrisoota namaa arrabsitu naan barreessin silaasin dhugaan argitanu ijoollee warri dhugaa qabdan otuu ummanni irratti walii galee alaabaa wallaluu dhiisee alaabaa tokkotti dhaabbatee afaan isaa irratti akkuma biyya arabaa kana arabiffaan amma biyyi suudii dubaay kuweet arabiffa dubbatu walii galanii akkasitti nagaan jiraatan biyyi keenya sabaaf sablammoonni 83 kun afaan tokko irratti walii galanii alaabaa tokkotti waraqata bara alaabaa nama jarri dhiiga gootota meeqatti dhume keenya ta'uu qaba kan keenyaraa kana kan Miniliktu fannifame waraqata tokko kaartooniin tiniidhaa jedhanii iyyuurraa mee kun otuu walii galame waraqatuma adii wayii yookiin sooftiin kun akkanatti fuudhamee fannifame irratti walii galame alaabaa Itoophiyaatti jedhame maali bu'aan isaa nyaata ta'uu hin danda'u ummataaf akkas amma nuti dhugaarra deemna nuti gaafa dogongora keenya irraa deebina gaafa taayatii hin godhu namichi Dr. Abiyyi jedhamu kun Itoophiyaatti kana wanti inni isa duriitti deebisuudhaaf hadeebisu deebisnaan hadeebisu maal hadeebisu waa alaabaa kan kennu jedha maal ta'e afaan kan kokkana ta'e rakkina keessaa si baasee sabni guutuun rakkina keessaa baanaan qobaatti ati Itoophiyaan rakkina keessaa baatee qobaatti Oromoon rakkattu hin jirtu ati isa duuka ofitti hiriiri dhugaa jirtu walitti himna Itoophiyaan rakkina keessaa baatee qobaatti Oromoon rakkifamtu hin jirtu jedhi jala muriiti beek otuuti wuxxifattee immoo nu miidhuufi maalaadha jettuu wanti ta'u hin jiru yoo Itoophiyaan rakkatte Oromoonis wajjin rakkatti yoo Oromoon Itoophiyaadhaaf bilisummaan dhufee wanti gaariin tokko hojjetame Itoophiyaadhuma gintini jedha yeroon kun yeroo qabsoo afaaniitiif qabsoo alaabaatiif wal fixan utuu hin taane qabsoo ilmaan keenya maalitti dhiifnee fi deemna rakkina kana jalaa Itoophiyaatti kan akkamitti baraarree dhugaa jedhe waggaa kurnanadhaa biyyi keenya baqattoonni biyya ambaa keessa guutan galanii biyya isaaniitti akka hin anuuf hojjechuu qabna jedhe gaafa dhufu na yaadadha adhaa ji'a meeqa waggaa har'a hojjetaa jira nutu wallaalee itti duulaa ture man
girrisoonni sobdeetiyyuu wut jettee laa ilaa yaa girrisaa nu dogongorsitee oolte dhugaa dubbachuudhaaf nama dogongorsuuttis immoo balaadha warra girrisaa kun sammuu namaatiin deemtiim sanuu immoo isinoo sammuun inni isin ittiin deemtanu jawaari immoo abbaayin faana dhaabbataa jira girrisoonni kun eenyuun faana hiriirtaniit ergasii sammuun isin ittiin fiigdanu waan jawaar jedhe faana xililil ofiinotuun ta'an yoo jawaar abbaayi akkana ta'uu qaba abbaayi akkana ta'uu qaba jedhe jawaariin duuka didididid jettu girrisaa wanti taayyeen isiniin jedheef kanam sammuu namaatiin fiigdu kanaa jawaar abbaayi akkana isa faana dhaabbanne qabsoo goona malee abbaayi irratti hin tadaraaddarru jedhe sammuu eenyuutiin immoo isin gabbaatanii abbaayi rukutamuu qaba diigamuu qaba Itoophiyaadhaaf wanti ni godhu hin jiru nuti Oromiyaadhaaf ofiin jedhaa jirtan kun yaa warra girrisoota anaana dogongorsisan ji'a meeqa san dogongore gaafan taa'ee itti yaadu baay'een qaanfadha jechuudha bataam tasaasatu girrisoota wajjiniin deebi'ee nama karaa dhugaarra jiru tokko itti afaan intin jechuun kan koo bagan siyaasa dhiise amma garuu dhugaan jirtu kana Itoophiyaa አንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራ ከሆነች ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው ዱጋን ስኒ ጀዳ ሜያድ ኦፊ ከሰኒ ያዳት በሬሳ ኮሚቲ ኢትዮጵያ ከሰ ባንዲራን ተኩ ሰምኒ ሰደተሚ ሰደረቲ ወሊ ገሌ ዮ ሙርቴሴ ቶክቲ ፈንፈቴ ቀብሶ ሰረክነ ጀላ በሁ ተታፈቴ ንፈየደሞ ንሚድ አፋንም ሞ ዮ አማሪ ፊናን ተኡ ኦሮሚፋ ተኡ ጀተን ኦሮሚፉምቲ ኢትዮጵያ ከሰ ሰምኒ ጉቱም በሬ yoo afaan kana walii galee Itoophiyaa waa'ee afaanitii walloluu dhiise itti fayyadame maali mee miidhaan isaa yookiin maali bo'intini qabsoo keenya rakkina jalaa ba'uuf qabsoofnu amma wanti nuti deemaa jiru dhugaa jirtu kanuma kanaafuu qabsoo keessan bareechaatti fufaa ijoolleen badhaadhina amma nuti dhugaa keessan arginee jira warri girrisoota nama dogongorsuu maqaa namanti jechuudhaan ala inboksiidhaan kun naa dhufeeni sobaan wacaa oolu malee wanti jarri buusan hin jiru kanaafuu nuti sinfaana jirra jaalala biyyaaf qabdanu asirratti yeroo rakkoo irratti argisiisuu keessaniif anaan dhugaa keessan dubbadhe jechuudha kutannoon isin biyya keessaniif hamma dhumuutti lolla jettanii jechuudha abbaay irratti hin qoosnu andi daraaddarim rakkinni Itoophiyaatti dhufu Oromiyaattis ni dhufa jettanii siyaasni nuyyuu isintu bilchaate jechuudha yoo amma biyyattii keessa amma abbaay rukutame Oromoon qobaatti wanti isin intini jettu hin jiru kanaafuyyuu duuti biyyaa wajjinii hirriba Itoophiyaa ለዘላለም ትኖራለች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ውድ ሀገሬ biyya kan koo jaallatamtuuf kabajamtuu Itoophiyaadhaan waamamaa jiran kanaafuyyuu waggaa baay'ee akkas kanaan booda tokkoon kan kee sababa afaanii sababa alaabaa sababa sabboonummaa maal ta'e isa dhiisii qabsoo kee rakkina jalaa ba'uuf sababa sabboonaa ta'ee fidhame sababa maal ta'ee fidhame kana dhiisi dhugaa jirtu irra deemiti karaan abiyyi qabatee jiru waggaa 10 booda biyyattiin keenya akka guddattu akka rakkina jalaa baatu abdii guddaa qabna jechuudha Abiy Ahmed qabsoo kan keen dhagayin kanaafan gisee tokko si dinqisiifadha kutannoo kee wanti meeqa wace inni har'a faranjootaa wajjin suuraa ka'ee biyyi keenya akkana abdii guddaa birrii mana nuu liqeessite jedhee poostii godha jarrasii la takka takkitti deebii isaa kennuun argine kanaafan namichi kun biyyattii kana guddisuudhaaf kutannoo cimaa qaba bakka manam yammaa isamaa nama waa tokko dhageenye dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifachuun dinqiidha nama kana nama yoo maal meeqa ajandaa meeqa irratti uumame iyyaa oole inni har'a yookiin faranjii tokko wajjiniin suuraa ka'ee daawwannaadhaaf iddoo akkana oolle biyyi keenya kara fuulduraatti badhaadhinaa wajjin jedheetuma laash wacitee girrisoonni wanti tokko wanti dhufu hin jiru dhugaan isin jedha wanti tokko namichichi jabaadha jedheetuma bari'an haasayeera dubbasaallee namichichi kun kaayyoo cimaa waan qabate wayii qaba biyyattii kana waan itti kennamee guddiseedhamee itti kenname wayii jira bakka biyyattiin kun erganni waca kana harii dhaga'uu didee yoonti ni jedhe waa qopheesseetuma latti namichichi kun lakkaa bakka biyyattii kana guddisuudhaaf waan cimaa wayii karoorfatee qaba isa faana hiriiruu qabna jedheetan mee calliseen ji'a tokko siyaasa dhiiseen laalame yoo dhuguma karaan abbiyyarra deemaaru kun dhugaate karaa isaarranti ni jedha girrisoota sindeeggaru bilxiginnoota sindeeggaru jedhee maqaa jara lammaniyyuu kakadhee ka'een har'a gaafan ummata girrisaa kana ta'a ilaalu lakka biyyattiin diigamuun jara gammachiisa siyaasa malee siyaasa yoo namni du'e goofaandimii banatanii birrii ittiin argachuu maqaa warra du'eetiin poostii godhanii ofii hin jechuu malee ummata karaarra bulu rakkattoota ummata waan nyaattee bulu hin qabne kana jaraaf wanti yaadame hin jiru jechuudha nuti amma kan yaaduu qabnu ummata karaarra jiru kamitti kaasna abbootii keenya mana ceetti dhimmisaa jiru haadholii keenya abbaa intini irraa maal ta'e akkamitti as bubbunnee
jireenya badhaadhinaatii wajjiniin ummata kana rakkina keessaa baasuna ka jedhu tiingi gochuu qabna. Alaabaa koo kukkutee kan koo akkana godhee kan isaa fannifatee afaan kan koo haasa'uu didee kan isaatiin barreesse samiitti dhayi waan akkasii gabrummaa jala teesse ofii biyya alaatti babbaqattee waa'ee afaanii falmitaa boo. Yaa boo yoo akkam afaan kee maal sii godhe afaan birrii siin ta'u dhugaan siin jedhaa nuti dhugaarra deemna jechuudha. Dhugaarra deemna. Dhugaarra deemuun barbaachisaadha. Alkizbu haraam walau kaana qaliilan jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam haqa namaan jallisinaa jedhan. Sabboonummaan afaanii wuxuux jedhanu bu'aan qabu waan ta'eef nama narrabsinu dhugaa namaas hin dhoksinu kana booda. Nuti dhugaa namaas hin dhoksinu karaa dhugaarra deemna waan ta'eef ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። አባይም ደግሞ መወሰን መፍት ያለው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ መወሰን መፍት አለው። namni tokko abbaayin tuquu hin danda'u uummanni Itoophiyaa jiru jechuudha. Namni tokko gallee faantiidhaan lolla malee faantiidhaan yoo ta'e akkas an gaafan dhugaa dubbadhus dhugaan dubbadha akkas ijoolleen keenyas warri badhaadhinaa kana booda karaa keessan abbiyyumaan duuka deemaa malee warra kaaniin arrabsinaa wal faana qabsoo keenya isin intiniidha amma kana booda dhugaan nuuf galtee waan jirtuuf an istirateejii ajaa'ibaatiin asisinii baha isin nama akka isin hin arrabsine qabsoo keessaniin ala qabsoo gandummaa utuu hin taane qabsoo akka Itoophiyaatti qabsoomna jechuudha. Itoophiyaa afaan tokko gochuudhaaf qabsoomna kana booda. Itoophiyaa baandiraa tokko gochuu. Itoophiyaan akkasiin gabrummaa jalaa baatu afaan sii tokko godhattee jaalalaan tokko taatu irratti Itoophiyaa andi lamaa dirag insaraalleen kan bu'aala. Na duuka hiriira. Itoophiyaa afaan sii tokko taate alaabaan sii tokko taate waa'ee maalii samiitti dhooftee biyyattiin nagaadhaan gabrummaa jalaa baatee sooressa taate jiraattu arguun feena qabsoon keenya kana fuulduraatti tokkoon kan keenya sodaatin nutu si faana jira kana booda. Akkasi qabsoon keenya galma ni geessi isin faana jira jajjabaadhaa biyyi keenya nagaa nuuf taatu warri abbaayii dhahamuu jettu jinniin inni malee kaan hudduu keessa sagalsi dhaha malee abbaayiin diigamtu jechuudha. Amma Masrii keessa taa'itiin sitti maa jira jechuudha. Itoophiyaatu na fayyaddi Masriin keessa taa'aa jiru kana caala. Itoophiyaatti xiqmeenyaallichi. Biyyi koo nagaa taate jiraachuun ana na fayyada. An Masriin jira biyya dimokiraasii qabuun jira dhee adiigamtu maaloo jedhee wuxxifachuun biyya kan kootiif maatii kootiif ummata Itoophiyaatiif iyyaan jechuudha. Ummata musliimaa ummata meeqa jira ummata gaggaarii har'a isin akkantiin jettan kanaafuu yaadni kun waliin hin galchu waan ta'eef irratti yaada Itoophiyaa ለዘላለም ትኑር ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን የሀገሬ ልጆች ወዳችኋለሁ አከስ dhugaan jirtus kanuma walitti mutaanaan dhugaan jirtu kanuma an takkaa dhukkee namarraan kaasuan dhugaa jirtu dubbachuu gaafa dhugaa an silas girrisoota na dogongorsaa gidee tokko malee isaayyuu takka paartii tokkotti makameen beekan takka kaafaa okee maaloon jedhu ammas taanaan paartii irraa bilisa garuu karaan abbiyyeerra jiru sirrii akka taate naaf aftee jirti natti mul'atti waggaa 10 har'aa biyyattiin keenya rakkina har'a akkana taate maal taane jettu keessaa hin dhaabbattedha yaad yoo nuti karaa nagaatiin duuka hiriir akkasi booda waan hin dhufuuntu jira ajandaa biraa dhufa abiyyi shii amati nagsaal shii amat nigasልን የኛ ጀግና አብይ ሺህ አመት ንገስ በቃ አንተ ተስማምተናል ግርሶች አልተመቹንም በቃ እንታኔ አብይ ሺህ አመት ይነግሳል ይገዛታል ኢትዮጵያን ጸባይ ካለ ከአብይ ጋር ትሄዳለ ወደ እንትን ትሄዳለ ትበለጽጋለ አይመቸኝም እኔ ከፖለቲካ ጋር ይጣላለሁ አላ ባንዲራዬ እንደዚህ ያለው ቆንቃዬ ምናምን ይሳፈጣለሁ ካል ሸቤ ነው የምናስገባይ ካሁን በኋላ እንዴ አልሰፋጣ ይጂበል መክናጣ ከነ ቦዳ yoo qabsoon kan kee biyyattii guddisuu irratti ta'e hin hidhamtu nagaadhaan jiraatta waa'ee maaliitiif dhuftee mikinaata barbaadde biyyan diigataanaan alsafaaxa ijiibal maknaaxa jennee shabbeetti si harra jechuudha hunda kee akkasi ijoolleen badhaadhinaa fuuldurri keenya ifaadha kana booda an dhugaasin biyya jaallattan hunnaa galeennaan haqqii keessan dhoksuun na biran jiru waan ta'eef dhugaan keessan naaf galtee jirti jajjabaadhaa jaalallisin biyya nama immoo na rabsinaa nama tokko na rabsinaa isin nama arrabsuudhaan beekamuu qabdan በቃ yoo namni sin arrabse keessattuu immoo wanti baay'een aarsu akka waan paartiin badhaadhinaa kan jimmaa qofa ta'e wanti sin jimmaan arrabsitanuu kan na dhibe isii irratti tuun hin xumurin baay'een aarsitanii keessattuu namicha tokko liivii isaa maqaa dha'uun barbaadu sunuu ni beektu
akka waan paartiin badhaadhinaa kan jimmaa qofa ta'e jimmaan ittiin arrabsitu jechuudha. Alsafa wanta kanaa nutu samiitti sin dhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo barbaadne kan jimmaa qofa taasifachuu yoo danda'ame maaltu sin dhibe? Kan dheengadda hiriira bahe kutaa 11 keessaa hiriira bahe baaleetti eessatti wanti sin jimmaan qofa keessaa xiyyeeffatanii akka waan badhaadhina jimma qofa deeggaru kuulloon dhufte ka namni maaloo ta'u kuulloo qofa jimmaan qofa jettan dhaabbadhaas kanas dhumarratti sin yaadachiisuun barbaada. Badhaadhina kan deeggaraa jiru Oromiyaa guutuu keessaa hundi namaa addee hundatti argaa jirta. Jimmaan qofatti miti kan badhaadhina deeggaru jimmaan qofatti hin arrabsu yoo jibbaa jimmaan qabdu ta'e yoo dhuguma badhaadhina jibbite ta'e warra paartii sana deeggaru kutaa hunda keessaa yoo arrabsi malee jimmaan qofatti dhugaa jirtu sitti bor ila jimmaan qofitti irratti akka waan jimmaan qofittiin ofiisaatii taargaa wayii kan jimmaati badhaadhinni jedhameetti maxxanfamee kuulloo maaloo dhaabbadhu jecha kan sanuu akka nuti sitti qabsoofnu nu godha mana booda. Kutaa hundatuyyuu badhaadhina deeggara hundesaa arrabsi yoo arrabsite warra badhaadhinaa arrabsuu barbaannaan jimmaan qofa kan badhaadhinaa gootee biltsiginnaa jala kan deemu jimmaan qofa gootee jimmaan goondara itti galuu qaba maal itti galuu qaba dhaabbadha walitti baana jechuudha wal sasaafaxuun jimma irratti jimmaaf Itoophiyaa irratti qoosaan hin jiru maaliif biyya handhuurri koo keessatti buute waan ta'eef kan badhaadhina deeggaru Oromiyaa kutaa 11 Itoophiyaa guutuu deeggaraa hunda arrabsi malee jimmaan qofaa miti kan badhaadhina deeggaru maftii jaraati immoo waan itti deeggarte deeggaruu dhiisuun jira mirga jiraati otuma qobaa jiraatti kutaa hunda keessaa jarri qofittiin deeggaran iyyuu jimmaan qofittiituyyuu badhaadhina deeggara yoo jedhanu mirgi jaraa eeguufi qabda malee kuulloo maaloo jette arrabsuuf mirga hin qabdu mirga qabani arsiinis kan badhaadhina gadi yaa'ee istaadoomii guute deeggare biyyuma ilmoo namaati wanti jimmaan qofa keessaa adda baaftee arrabsitu hin jiru iluunis suuraa addisuu araggaa moo addisuu maalii qabatanii biyyas qabna lafas qabna jedhanii badhaadhina deeggaraa turan jara xuyxanii hin xuyne jimmaan nurraa nuuf bu'a jimmaan qobaatti akka waan badhaadhina intini abbiyyi waan jimmaa ta'eef ittiin arrabsuun qabdanu kutaa hundatu keenya jedhee abbiyyiin deeggaraa iluunis suuraa addisuu araggaarra kaatee maalis maaloo jedhee deeggaraa ture baaleenis akkas arsii asallaatis eddeen ejjetanu dhabame amboottis akkas eddee hundatti badhaadhina kan deeggare hunda waan ta'eef jimmaan taargaa badhaadhinaatti yookiin biltsiginnaatti baaftanii arrabsuu hin dandeessan waliin dhiisnu jechuudha. Kanatuyyuu ittuuyyuu akkasiin jibbaa jimmaa qabdanus gizee tokko tokko abbiyyi waan jimmaa ta'eef jibbame ka jedhu sun dhugaa nutti ta'a deema jechuudha. Nuuf galtis immoo wanti isin iluu takka xuyxanii baalee xuyxanii amboo xuyxanii shawaa xuyxanii salaalee warra abbiyyi firiira bahe xuyxanii hin xuyne jimmaan kuulloodha badhaadhina jala kan deemtu jimmaan qofa goondaritti galuu qabdi wanti isin jettanuuf deeggaradhaa mirga keessanii warri jimmaatis immoo an jimmaan gorsuus taanaan deeggarachuuf mirga qabdu nama jaallattan jaallachuu isintu beeka malee akkas tokkoon kan kee wuxxifatin kana booda akkasii galatoomaa dhugaan jirtus kanuma fuuldurri keenya badhaadhinaa wajjin ifaadha baqa isinitti himna erga jimmaan deeggaruun yookiin badhaadhina qobaatti jimmaan qofarratti isin duulchisa ta'e akkas jimmaan qofaa miti kan biltsiginnaa yookiin badhaadhina deeggaru iluunis akkasi wallaggalle wallagga gaayaa biyyi keenya editoorkiin ji'a meeqa nurraa cite jedhallee hiriira bahee badhaadhina deeggaraa ture dhugaa dubbachuudhaaf argineerra dheengadhe amboo keessaa eddeen ejjetanu dhabamee deeggaraa ture maaliif jimmaan qofa irratti xiyyeeffatanii arrabsuun barbaachise kan jimmaa maaliif isin jedhe abbaa jifaar hangafa mootichaa akkasi arraba tokko hin barbaannu nuti Itoophiyaan amma booda baandiraa tokko yookiin alaabaa tokko afaan tokko akkas goona jechuudha. Biyya Arabaa irraa fakkeenya fudhanneerra jechuudha. Istiraateejii kanaan deemna jechuudha. Fuuldurri keenya ifaadha kana booda dhugaan jirtus kanuma. Biyyattiin yoo alaabaa tokkoon alaabaan 88 Itoophiyaa keessan barbaachisu. Afaan 88 Itoophiyaa keessan barbaachisu afaan tokko Araba irraa fakkeenya fudhanne. Biyya Arabaa kanarraa fakkeenya fudhanneerra jechuudha. Akkasi kanaafuu biyyattiin keenya guddachuuf akka biyya Arabaa kanatti arabiffa tokkittiidhaan iyyuu laash jettee Masriin kun jechuudha.
nutillee jechuudha biyyattii rakkattuu Itoophiyaa keessaa dhufnee as keessatti biyyatti intiniin jenne keessatti biyya kana keessa jiraataa jira jechuudha. Sababa waa afaaniin maaloodha nama xiqqaa intiniin jechuun hin jira. Rakkinni jira rakkina jalaa bahuu tattaafachuun ala afaan koo baandiraa koo minaamin samiitti ol dhoofne nutu goota qaba siidaan goota nuu dhaabbachuu qaba inni kun buqqa'uu qaba waan akkasii samiitti tola iboo hin fayyadu kun akkas goota siidaa dhaabdee birriin miiliyoonni meeqatti bahee maal ta'e maali bu'aansa rakkattoota maatiin irraa du'ee jedhe dhaqxee 500 hirtee fi sawaaba qaba qooda intini siidaa goototaa dhaabne akkana taane maal taane birriin miiliyoonni meeqa bahuu qaba jettan otuu rakkattootaaf 500 hirtanii akkas galatooma abbichuuf waggaa 10 dabaleen jiraan akka kootitti kana booda qabsoon dhugaadhaan itti hiriirama waan ta'eef waggaa 10 isin bulchaa ta'ati ilaala akkas afaan tokkitti ta'a Itoophiyaa keessa kana eessaa dhaqi samiitti offannifta malee Itoophiyaan afaan tokkoon bulfamti andi qoonqaa andi baandiraa ta'oonaallechi Itoophiyaa hojii keenya kun wanta akkasii na qabaa nagadhiisaan hin barbaachisu biyya keenya rakkina keessaa baasuu qabna mal akkas gabrummaan kan kee rakkina caalu hin jiru gabrummaan rakkina caalu hin jiru bilisummaa isa kamii otuu ganama qursii nyaattee misaan nyaatiin ilmanni karaarra cicciisu bilisummaa jechuun bar biyya kee keessatti otuu hin beela'in otuu maal hin jedhin biyya kee keessatti intini jechuudha nagaadhaan qabsaa'e rakkina jalaa bahi sana caalaa wanti intini jedhu hin jiru nuti qabsoon keenya fuulduratti ifaadha jechuudha kana booda akkasii sheer godhaa jajjabaadhaa warra nu arrabsu kana booda sodaa tokko hin qabnu jechuudha sodaa warra nu arrabsu hin qabnu badhaadhina gaafa jarri dhugaa jedhan akkanatti gadi baafne himnaaf jechuudha akkasi galatoomaa namni tokko wuxxifateedhaaf sodaa namaa hin qabnu nuti afaan tokko immoo ta'uun qurxiidha alaabaanis tokkittii ta'a jechuudha abbaan barbaade qilee seenaa akkasi galatoomaa sheer gochuun dirqama jechuudha ulfaadhaa isin jaallatu Dr. Abduseen keessan sheer godhaa akkas isin jaallanna nuti